Ashama isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya egaa sagantaan addaa yookiin qophiin addaa guyyaa gootota Oromoo ilaalchisuudhaan qopheessinee turre ammallee akkuma itti fufetti jira egaa amma gara asii gara Finfinneedha gara Goolabuutti deemna sana booda immoo gara biyya alaatiitti fufa qophiin keenya amma gara dhumaarratti akkuma gaafii keessanitti Jawaar mahaammad qabannee dhiyaannirraa Jawaar mahaammad baga geesse. Waliin gahe. Egaa har'a guyyaa gootota Oromooti kanarratti baay'ee barreessaa jirta suuraalee baay'ees maxxansaa jirta. Mee sar'aatirraa miti kan kaanu duubatti deemneet yeroo dhummuugaa jirtu. Yeroo ijoollee naannoo sun qabannan naannoo qabsoon itti finiine ture. Mee maal yaadatta attamitti kabajju turte? Yeroo duraatiif kan yaadadhu bara sallee sirriitti yaadadhu waraanni bilisummaa Oromoo naannoo san ture isaan wal gahanii warru muuzaa jira warru muuzaa warru sheekaa tokko keessatti warru muuzaa fi jimaa jira warru san keessatti wal gahanii waa jejjaan waan akka walaloo daa'imummaadha beekta gaafas kan hin dura yaadadhu achiin gaafadhe ijoollumaan waa gaggaafachuu jaaladha maali kun jennaan guyyaa goototaatii guyyaa akkanaatii naan jennu guyyaan dura isaa kabajamu arge 92 natti fakkaata akka Awurooppaatti naannoon sun amma sirriitti yaadadhu achirraa isan booda garuu it left impression on me akkaataan hedduu emotional turan ijoolleen sun ijoollee hedduu dargaggeeyyii turanii haala ulfaataa keessa waan tureef baay'ee emotional turanii ijoollummaadhaan wanni narratti dhiise san booda ofii qopheessuu kan eegalee kutaa afur shanirraa eegalee ijoollee barattoota walitti qabee qopheessuu eegalee osoo jennu halusanis geenye ofiin qopheessaa turte egaa amma wajjin hojjechuu jalqabne waggaa afurii oli guyyaa goototaa kun yeroo dhufe baay'ee irratti dhimmitee hojjetta amma koronaa irratti focus gochaa turte dabooda guyyaa dhiyeenya immoo lachuu wal maddii deemsisaa jirta tarii isa daa'imummaa sanaati immoo maal inni kan akkanatti bakka itti dhimmituuf si godhe tokko ka daa'imummaa sanii amma warra gaafsan kabajaa ture keessa warra nuumratti wareegame ture warra wareegamtoota kabajaa ture ji'a muraasa keessa lola irratti achooti wareegame ture continuity isaas argaatiin ture lammaffaa mana barnootaatti yeroon turetti keessattuu graduate school yeroon turetti role of historical memory in contemporary politics waan jiru irratti baay'ee hojjedheen ture yaadannoon seenaa siyaasaa baraniiti irratti siyaasaa ammayyaati irratti dhiibbaa akkamii akka qabdu san hedduu qorachaa waan hin tureef tokko sun barbaachisummaa isaa dhaloonni ammaa kun qabsoo akka fidinsuuf qabsoo akka itti fufsiisuuf galmaan akka gahuuf yaadannoon seenaa baay'ee barbaachisaa akka ta'e yaadatta yeroo OMN jaaru tokko stooriin isinitti himaa tureet jira 2008 biyya kana dhufe akka Awurooppaatti biyya kana dhufe yeroo san yeroo mallasaan faani seenaa Tigree Itoophiyaan eessanii seenaa Itoophiyaa Tigree gochuu yaalaa turanidha. Kanaaf gootota Itoophiyaa jedhamee televiziyoona kanarratti wanni dabru waa'ee qashii gabruu waa'ee maalii mooyyalee dha'inii arfaasee hojiin deema turre. Hayyaloon faa gurguddaa kana dhiise xixiqqama kanaa warra icciitii akkas godhee maal jedhe hayyaloon faa nama hunda beeka gaa yeroo san amma jeneraal guddaa so'an qashii gabruu eenyu warra adda addaa tokko ture. Mooyyalee dha'ine mooyyaleetti illee ijoolleen maqaa jara sanii dubbatamee jira. Harargee soggaa dha'ine maqaa akkasiiti. Mooyyaleetti sanga achi bullee ijoollee amee jaatanii alii jechuu dhageessanii eenyuun isiin jaan goota nama garuu hin beekan. Harargeetti hoggaa dha'ine burisoo boruu hoggaan gaafadhe. Warreen biraa achitti warra akka Ambisaa Soolee warreen biraa hoggaan gaafadhe namoota beekamoo ijoolleen hin beeku garuu uwwatu ormaan beekan jechuudha. Kanaaf wanni baay'ee guyyaan goototaa kun garuu tokkoffaa ijoollummaa marraa waan keessa dabreef lammaffaa mana barnootaatti illee
seenaa deebisanii dhiyeessuun siyaasa ammayyaatiif baay'ee barbaachisaa akka ta'e. Sadaffaa immoo seenaa ofii yoo ati himatin daa'imman lafaa dhuftu waan keessa dabarre kana goota akkamii wareeyni akka keessa dabarre rakkoo akkamii keessa akka dabarre kana yoo itti himin yoo hin beekin dhaloon itti aanu akka waan sabni ofii uummanni ofii goota hin qabnetti ilaaleet goota ormaa leelisuutti seenaa jechuudha. Kanaaf itti deemne yoo sochiin ammaa kun hoggaa eegalu yoo ilaalte biyya alaatitti akka ilaalutti probably the starting point sochii boodarraa jijjiirama amma tokko fide kana irratti starting point qophii afran qalloo qophii maccaa tuulamaatii fi qophii albirraa qopheessine. That was very important. Yeroo san waan hin barreessee dhiyeessaan ture peepara yeroo san. Yoo yaadatte waa historical memory kanan dhiyeesse Torontootti. Seenaa kaleessaa maaliif yaadanna? Seenaa kaleessaa kan yaadannu warri wareegame ka'ee haanu galateeffatuufi miti. Takkaahuu maatii isaanirraa hafan galateeffachuuf gammachiisu yookiin immoo ormaa wal dorgomuufi miti. Nama kaleessa yaadatetti boruu arguu danda'a. San qofa osoo hin tahin 2011 yeroo mooraa qabsoo keessatti laafinni konfiyuunni baay'ee bal'atee hamilee namaa cabeetu ture. Gara fuulduraa deemuudhaaf gara duubaa deemuun dirqama ture jechuudha. Qophiin afran qalloo kan ittiin qophaa'aa tureef, qophiin alibirraa waggaa 50 kan qopheeffamaa tureef, qophiin maccaa tuulamaa kan qopheeffamaa tureef, qophiin qabsoo baalee kan qopheeffamaa tureef, bu'aan isaa immoo within a year revival deebisee dammaqiinsa fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf guyyaa goototaa fi seenaa yaadachuun siyaasa ammaatiif baay'ee barbaachisaadha. Mee naannoo kanatti ilaalluurra deebineeti gootonni jarreen kuni kitmaan isaan kafalan lubbuun isaan dhabani keessattuu yeroo deddeebinee waan kana kabajnu tokkummaa uummata Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba kan jedhanii dubbatu namoonni baay'een. Mee akkamitti kun kan ta'uu danda'a? Kashin egaa maaliif fudhatamee namni beekuu danda'u qaba. Guyyaan hogganoonni Oromoo itti dhuman san qofaa miti. Gaafni Elamoo gidduutti wareegame jira, gaafa Waaroon Guutumsaa itti wareegame jira, gaafa Hayileen Fidaa itti wareegame jira. Gaafin tokkummaa sun maaliif akka ta'e hubachuu barbaachisaadha. Amma dursa dubbachaan ture qabsoon Oromoo kun gulantaa takkaa sadarkaa hamma 4 keessa dabree jira. Ka dura revival stage dadammaqiinsa. Uummanni Oromoo bara 19 dhumarratti erga harka alagaatti kufee booda alagaan kufise sun garuu mo'atee hin dhiifne. Eenyummaa isaa baballeessuu barbaade. Godina adda qoode, malkaan adda qoode. Oromummaa diiguun aadaa seenaa uummanni waliin qabu irraanfachiisuu fi adda faffageessuun afaan godhuun laga gochuun uummanni kun akka hin kaane godha. Without collective memory there is no collective identity. Uummanni tokko yaadannoo waloo umaa qabaachuu baannaan yaadannoo waloo qabaachuu baannaan yaadannoo waloo tasseen irratti hundoofte qabaachuu baannaan eenyummaa waloo cimaa qabaachuu hin danda'u jechuudha. Wantoota eenyummaa cimsan keessa tokko seenaa yaadannoo waan ta'eef. Kanaaf sochii 1960moota keessa godhaman yoo laalte shinnigattiin sii dhufa. Shinnigatti wanni achi ga'e kun lafaa kaaniitiif magarsaa bariifaa akka achi godhan. Waan irraa dhaalan qaban jechuudha. Sochiin afran qalloo fa'aa godhaa turan. Maqaa afran qallootiin bahatti godhamaa ture. Sochiin gama lixaatitti luboonni protestaantii godhaa turan. Sochiin maccaa tuulamaasitti godhaa ture. Sochiin uummanni baalee godhaa ture. Yoo ilaalte sochiin diddaa sun diddaatti cehuu dura eenyummaa deebisanii ijaaruu ture jechuudha. Mee dhaggeeffatte Ali Shabboo fa'aa Ali Birraa fa'aa dhaggeeffatte consciously or subconsciously reconstruction keessa turan dadammaqiisaa turan. Direedawaa magaalaa guddoo sana keessatti magaalaa probably magaalaan biyya sanaa shurufkaa Oromoo qabdusi. Magaalaa san keessatti namni cidha ofii irratti afaan ofiitiin hin sirbu ture gartee. Kanaaf bara 1960moota kuni bara muka tokko yoo jige Oromoo muka yoo jette muka jige tokko ka goggoguu eegale tokko yoo rooba argate maal godha?
ol fiiluu eegala. Ol fiiluu eegala jechuudha. Revival stage kan jennuun kana. Revival dadammaqsu namu bakka jiru wanni amma reediyoo Moqodishoo wanni isiin goote maccaatu lamatti cehe jechuudha kun. Ummata dammeessaa san booda hin jaarta. Reconstruction. Ummata qofaa miti kan jaartu. Seenaa isaa deebiftee jaarta. Reconstruct goota. Eenyummaa isaa deebiftee jaarta. Tokkummaa isaa san jaaruudhaaf. Tokkummaa jaaruudhaaf ummanni jiraachuu danda'uudha qaba. Reefu ati leechuma magaalaa dubbataa ture reefu dhaggeeffataan ture. Ummatuma kanaanuu ati Oromoo jennee biraan gahuun yeroo nuti fudhatee hoggaa ijoolleen ammoo umrii xiyyaa tapha itti fakkaata. It is true. Ummatuma Oromoo kanaan aboo ati Oromoodha. Afaan kee afaan Oromoo jedhamaa. Asoosarraa kaatee hanga cinaaksanitti jirta. Jedhanii barsiisuu turani beeki. Boo nuti Oromoo miti jechaa ture namni. Jaarraan dubbata bakka tokkotti. Waraana dura hoggaa reenjii godhu. Hojiin dura dargiin loluun turre beekta hojiin dura. Nama kana dhaqanii aboota Oromoo. Boo nuti Oromoo miti. Ati Oromoo eenyu sin? Waraana ajjeefame jira. Waraanni Oromoo kaati Oromoo namaan jee boo akkamitti akkas nuun jette jee du'eetu jira beeki. Kanaaf ummata kana dalammaysuu akka of baru akka ol jedhu gochuu irratti deemame. Itti aansee mallattoo waloo kennuuf hin barbaachisaa ture. Hayilamaariyaam Gammadaa kan yaadatamu maalinni? Odaa tokko godhu isaa fi diinni maaliif Hayilamaariyaam Gammadaatii fi hunda keessa Hayilamaariyaam Gammadaatii maammoo maaliif ajjeesan? Kitaabatu argame beekta mana isaaniititti. Kitaaba seenaaf eenyummaa Oromoo diraaftii isaatiitu jiru ture. Warri boombii irratti darbe hin fannifamne beeki warri Haayile Sillaasee ajjeesuu deeme miti ka fannifame. Warra mataa Oromoo keessatti waa habaqaalchaa turetu fannifame. Boofa ajjeesuu matarraa ijanii mataatu mani ajjeesan beeki Hayilamaariyaam Gammadaa. Waa'ee odaan mallattoo waloo ta'uusaa Oromummaan kun hundi deebi'uun achirratti agarta. Taaddasaa Birruu Oromoon maaliif yaadata? Maaliif galateeffata? Barbaachisummaa tokkummaa Oromoo kana arge fakkeenyaaf dheeraa irratti qophiin isaan godhan. Ummata Islaamaa, ummata Kiristaanaa waliif fidanii waliin qalanii nyaachisuun simboolikalii daangaa amantii uumame san adda cabsuu jechuu beeki. Kun hundi ijaarameet bara 1960moota irraa kaa'ee dadammaqiinsa takkaa'u revival keessa dabree reconstruction kan jennuun qubeen dhufee reediyoodhaan namni keenya dubbachuu eegalee namni walitti dhufuu eegaleet adda bilisummaa Oromoo uumameet qabsoon Oromiyaadhaaf godhamu osoo deemaa jiru wanti qabsoo kana duuba deebisuu danda'u dhufe. Remember warra Abisiiniyaa qofa miti. Mootummaan Soomaaliyaatillee mootummaan Zayaad Barreetillee tokkummaa Oromootii fi Oromummaa irraa jibba qaban turan. Dibeetii ture edanitti Elemuu Qilxiitii fi Hussein Suraafaa wajji dibeetii ture. Dibeetiin ture maali? Maqaa Itoophiyaatiin haa sochoonu moo maqaa Oromootiin haa sochoonu? Garri lachuu ENLF fi OLF jechuudha. Garri lachuu yaadni isaan dhiyeessaa turan maali? Maqaa Oromootii yoo kan deemnu taate diinni nutti baay'ata. At least hanga jabaannu maqaa Itoophiyaa kana qabannee adeemnu garee jedhu ture. Gareen tokko immoo maqaa Oromootiin arreewoon socho'in ummata Oromoo kana dammaysinee of barsiifnee ofiif akka qabsaa gochuu hin dandeenyu. Ni soosatti beeta. Adanitti Sooriyaatti kun godhamaa ture kana ture mormichi. Amma kun hunda keessa dabreet maqaa Oromootiif Oromummaatiin qabsaa'uun barbaachisaadha jedhameet 73 adda bilisummaa Oromoo dhaabbate. Waliigalteen dhufee jechuudha. Oromummaan jaaramuu eegale. Akkan amma laalutti jechuun namoonni wareegaman kun the intellectual power of the movement yeroo sanitti. Probably Baaroo fi Haayilee gaditti itti aanee warri jiru warra kana. Magarsaa Barii, Abboo Maamitikkuu, Muhee Abdoo, these were the political geniuses. Warra gaafii sabummaa irratti yuunivarsiitii keessatti baay'ee qaramee bahe. Probably sadarkaa sanitti yeroo filannoo filachuu deemanitti du'uu fi gara lachuunuu qabsoo fufsiisuu danda'an turan. Gareen tokko du'e gareen tokko hafee hoggansa kennuu danda'a. Maaliif gareen sun waliin duun hoggansa Oromoo akka dhabsiisu dhaabicha hoggansa akka dhabsiisu hin beekan.
adda babayanii hafuun immoo rakkoo biraa immoo akka qabus hin beekanii jechuudha. Maaliif these are not just regular soldiers. Dhaloonni keenya beekuu akka qabu. Warra sochii barattoota Itoophiyaa keessatti adda durummaan deemaa ture. Warra tiyoorii fi appilikeeshinii sabboonummaa maarkisizimii qabsoo hidhannoo hunda isaa nyaatee liqimse warra biraatu barsiisaa ture jechuudha. These were intellectually warra hedduu deemedha. Murannoodhaan warra hedduu deemedha. Tarkaanfiin achitti isaan fudhatan sun I believe they were subconsciously and consciously very much aware of it. Waan godhaa turan san. Kanaaf seenaanis akka yaadatu beekan jechuudha. Probably tarkaanfii dheeratti fudhatametti aansee tarkaanfii tokkummaa Oromoo sumude dhiigaan yeroo lachuu and the importance of blood Oromoo keessatti hubachuun barbaachisaadha. Dheeratti dhiiga looniitiin albeen qaralanii Islaamaaf Oromoo tokko godhan symbolically. Hinigatti immoo dhiiga ofiitiin tokko godhanii jechuudha. Wanni ati agartu kun agartee symbolically hagam takka Taaddasaan faanis Hajiroo Balee Turee faanis conscious turan waan godhaa turan san. Waa'ee fooniitii miti. Waa'ee magaalaa dheeralleetii miti. Waa'ee isaaniitii iyyuu miti. Waa'ee fuulduree saba Oromoo sabni kun yoo kan ka'uu danda'u taate garaagarummaa diinni keessatti uumee fi akkasumas uumamaan jirtu kana dhiphisaa deemuun dildila jidduutti ijaaruun barbaachisaadha kan jedhu lafa kaanitti deeman jechuudha. Kanaaf shinigas wanni yaadatamuun tokkummaan dadammaqee jaaramee dhufe sun akka dhiigaan laambubamu hiree kan uumedha jechuudha. Kanaaf akka xurree tokkummaa tokkotti fudhachuun hin danda'ama jetta jechaadha gara keetitti. Essential historically nation building keessa jirra. Saba jaaraa jirra. Saba guddaa ture tokko kan harka diinatti cabee eenyummaan isaa baay'ee damage ta'e madaa'e laaffate. I think 65 fakkaata. Barreessituun biyya Ingiliizii akkas dhuftee turte. Ethiopian state formation yookiin immoo ijaarumsa biyya Itoophiyaa keessatti dhiibbaa gochuu kan danda'u silaa Oromoodha jette. Maaliif? Moodeliin biyyattiin fudhataa turte. Akiliiluu Abdawaldafaa fudhataa turan maali? Moodelii Faransaay fudhataa turan. Sabaa fi biyya tokko gochuu. Eenyummaa saboota hedduu kana hunda walitti macalaasanii assimilate godhanii olaantummaa aadaa garee olaantummaa qabatee san jalatti eenyummaa biyyaa ijaaru ture. Assimilation policy hordofaa turan. Kana xiinxaltee dhuftee rakkoon jette saba lakkoofsaan irra xiqqaatu garee lakkoofsaan irra xiqqaatitu garee lakkoofsaan guddaa liqimsuudhaaf yaalaa ture. Hojiin kun waan hin danda'amne fakkaata garuu danda'aniiru jette. Oromoon amma gosa malkatti yaaman malee wanni Oromoo jedhamu collective consciousness dammaqiinsi hubannoo waloo hin jiru. Kanaaf projectii state assimilation Akiliiluu Abdawaldafaa oofaa turan saniif Haile Sillaaseen fa'aa oofaa saniif Oromoon gufuun ta'uu jetteeti kan jala murtee deemte jechuudha. 65 ta'uu 56 waan akkasiiti. Achirraa ka'eeti wanni namni keenya hubachuu qabu wanni shinigasaa taatu dheeraanis barbaachisaa itti taateef Oromoo baay'ee ciccitee kukkutanii turan san literally oyitee adda cabxee takka jechuu dandeessa. Oyitee diinis jalaa lafaan dha'ee takka ta adda caccabxee garuu qaamni hundi wal bira jira. Takka walitti deebitee cinaa shiboodhan cinaa simintoodhan beeytami warra qeerra deemee wanni nu hodhu san. Literally akkasitti hodhan beeki. It's incredible. Dhaloonni keenya kuni I don't think we are even half of what those people are doing. Ana moggaanaaf duba deebi'ee ilaalu Hayilamaariyaam Gammadaa faanis even jaarraan faan waan jaarraan duba deebi'ee jaatamoota keessa waan dubbataa ture galaalte they are very conscious. Wanni hojjetaa turan sun nation building biyya jaaruu wanta biyya jaaruuf garuu biyyi dura turte lafaan dhayanii caccabte kanaaf walitti deebifne
biyya jaarree okkotee san keessatti marqachuuf dura okkoteen sun walitti deebitee ijaaramuu qabdi. Sabni Oromoo kun deebi'ee walitti ijaaramuu qabadha. Shinnigaan okkoteen sun yoo okkotee kataatu taate warri Afran Qalloos, warri Maccaa Tuulamaas, warri Baalees, warri Gama Lixaas wanni isaan godhan tacaccabta san walitti qaban. Qubee afaan Oromootiin maaliin shiboon walitti hidhan. Shinnigatti wanni godhan garuu dhiiga isaanii santu akka simintoo ta'ee qaawwa mismaaraa fi shiboo xixiqqaarra hafte san deebisee walitti hodhe. That's why guyyaan goototaatiif shinniga wanni sadarkaa guddaa irratti emotional ta'ee namni keenya ittiin kabaju kana jechuudha. Meegaa qabsaa'onni warri gameeyyiin har'a isaan dubbisaan ture isaan keessaa obbo Leencoo Lataa bakka hin eeggatiniin diinni nutti dhufee kan jedhu tokko dubbataa turan. Gama biraatiin mee waa'uma shinnigaati kaaftullee deebinuuti. Dhaabni tokko hoggana 10 warra dhabicha hogganu dhabuu dhiisiti yeroo ammaa kana biyyumatti gugurdate jedhanuyyuu gaafa hogganaan tokko yookiin cheermaanii haa ta'u keessaa du'e yookiin rizaayinii keessaa godhe dhaabni sun deebi'ee walitti dhufuudhaaf yeroo dheeraatti fudhata. Dhaabni kuni hoggana 10 dhabee deebi'ee immoo qabsoo kana ittuma fufee jiraachifsine kan kana gooniif qabsoo jiraachisuudhaaf kan jedhutu jira. Mee kana attamitti ilaalta? Kunan qofa miti. Yeroo hunda onneen dubbar tokko jira. Nootbuukii haayilee fidaa irraa kan hin arge. Namni Oromoo digirii fi akkas dippiloomaa qabu nama 1,200 qofa lakkaa'ee beeki. Antiin 75 waggaa biyyatti galu 76 waggaa biyyatti galu nootbuukii isaarraa hin arge. Nama 1,200 qofa. Kana keessaa kan lubbuun baraaree deeme 1/3 hin ga'u. Warrummaan bebbeekamuyyuu nama meeqatu hafe. Haayilee Fidaan wareegame, Baaroon hin wareegame, Abdullaahiin hin wareegame, Abdullaahi Yusuf hin wareegame, hedduun isaanii even osoo 80tti as hin bahin jechuudha. Hogganni ciccimaan sabni kun qabu hin wareegame. Wareegamuun immoo dirqama ture. Namoonni baay'een amma qabsoo keenyaa fi qabsoo TPLF wal bira qaban. Qabsoon TPLF warra 17 maalii wajjibaan keessaa bar nama 3-4 malee hundi Finfinnee galee 91. Keenya garuu Tigraay eenyummaa fi danda'e qaba ture. Direct kolonii akka keenyaa jalas hin turre. Keenya reefuu kan siin jedhu oyitee caccabte deebisee walitti qooybaa ture. Kun immoo wareegama guddaa gaafate jechuudha. Qabsoon adda bilisummaa Oromootiin hoogganamus qabsoon Oromoo waliigalas wanni laafa duubatti harkifateef the project was a lot more complicated. Keessanis ummata adda diigame deeftee ijaaruu qabda turte. Oyitee cabe kana yookiin immoo hobboo cabe kana ate waggaa walitti qabuuf deemtu walitti qabuun kee kun namiidha kajee kan shakku diinni biyya kana bulchaa jiruuf ka ollaatilleen waan sodaatuuf si harkaa buusaa jechuudha. The task was a lot more Oromoodhaaf baay'ee ulfaataa ture. Maaliif itti fufuu danda'an? Tokkoffaa uummanni Oromoo dhugaa waan qabuuf natti fakkaata. Lammaffaa namoonni hangi hafan sun murannoo waan qabaniif. Jarri kun wareegamuu duraaf rakkoo dhaaba keessatti uumamsan booda bara waraana akka jiruun faca'ee ture. Lafarraa magaalaa isaan fa'aan deebisanii wal jaaran. Kanaaf laafinni amma yeroo baay'ee qeenyi bifa adda addaan qabsoo Oromoo irratti dhiyaatu qabsoon Oromoo kana deebisanii jaaranii asiin gahuun baay'ee ulfaataa ture. 80moota keessa murruqii sanirraa dhumaatii sanirraa kaasanii deebisanii dirree bahaatis cimsanii dirree dhihaatis cimsanii deemuun hojii laafaan turre hojii baay'ee ulfaataa ture. Garuu wareegamni godhame hundumtuu immoo bu'aa buusati kan deeme malee duuban deemne jechuudha. Meegaa ati dhaloota qubeeti warra seenaa sana dugda duubatti deebinee qorannee hafee fuulduratti deemuudhaaf seenaa sana duubatti deebinee qorachuu barbaachisaadha warra jedhu keessaa tokkoti. Gama kaan immoo lakkii seenaa durii sana achumatti dhiifnee fuuldurumatti deemutu nurra jira seenaan sun duubatti nu deebisa kan jedhan illee jiru. Garaagarummaan keessan kun maal irraa ka'udha? Warri akkas jedhu gara lamaan dhufa. Tokko wallaala.
wallaala purely akkasitti irra darbuu dandeessa. The importance of historical memory. Namni bar nugusoota nama fixan deebisee clean godhee qulqulleessee akka jiru gootatti dhiyeeffataa jira. Qabsaa'ota bilisummaa dhiisii jechuudha. Historical memory bakka irraa kaane aarsaa itti kafalle yoon beekin injifannoo argannes gatii ittiin goonu ofii keenyaaf illee. Lammaffaa orma birattis sababa seenaan gootota keenya wareegamtoota keenya sirriitti hin himaminiif akka waan wanni hundi bilaashatti dhufeetti waan laalaniif tuffachuu jira. Warra akkas jedhu Oromoota keessaa warra bu'aa waan kanaa hin beeknedha. Warra bu'aa maaliif Adwaa waggaa waggaan kabajna? Guyyoota adda addaa maaliif kabajna? Addunyaa irratti maaliif kabaja kun? D-Day fakkeenyaaf maaliif kabaja warri Faransaayif warri Ameerikaa? Waan dabree bara. Garuu gootummaa har'aatiif injifannoo har'aatiif baay'ee barbaachisa waan ta'eef. Oromoo keessatti garuu Oromoon maaliif gootota isaa yaadachuun qabu warri jedhu warra farra qabsoo Oromootii fi dantaa qabsoo Oromootii fi uummata Oromoodhaati. Warra Oromummaan ijaaramuun sirrii miti jedhee amanu jira beeki. Godinaan ciccinneetti fufuu qabna turre. Warra har'as Haayila Sillaasee irratti finciluun haraamii jedhee amanu jira. Warra har'as Minilik Oromoo saboota biraa caccabsee fixee awwaala isaanii irratti biyya tana ijaaruun sirriidha jedhutu jira. Warra sabboonummaan Oromoo jiraachuudhaaf seenaa qabaachuu qaba. Seenaan jiraachuu qaba. Yaadannoon waloo sun jiraachuu danda'uu qaba. Look, let's put it this way. Wanni Oromoo jedhamu kun jiraachuudhaaf Oromoon har'aatuun jiraachuudhaaf kaleessi jiraachuu danda'uu qaba. Seenaan hundi waa sadii qaba. Glorious past, degraded present, Ethiopian future jennaan. Bal'oo kaleessa, hiraar baranaa fi bal'oo boruu. Oromoon amma maal himata? Bara sirna gadaa himata. Gaafa heeraaf seera ofiitiin bulaa ture. Gaafa wal kabajee wallaa kabajee bulaa ture san himata. Glorious past. Degraded ka jennuun immoo bara itti cabne, bara itti gabroomne, bara itti injifatamne, bara itti miidhamne jennee himanna. Minilik irraa kaasee hagam deemutti kan deemaa jiru jechuudha. Kaleessa guddaa turre. Guddina kaleessaa san weerara alagaatiin nu jalaa cabsee. Caba san jalatti garuu cabdee nafne. Maal jenna qabsoo keessatti hoggaa himannu? Uummanni Oromoo takka alagaaf oggolee harka kennatee jiraatee hin beeku hoggaa jennu maal jechuudha? Kaleessa guddaa ture. Guddaa san keessaa bahuudhaaf akkuma reefu jennetti bara akkana abalufaa itti dhumanii abalufaan itti wareegamanii gootummaa akkana hojjetanii godhanii himatuu qabdaa jechuudha. Gara fuuldura immoo deemuudhaaf guddina kaleessaa sanis yaadachuu qabna, miidhaa sanis yaadachuu danda'uudha qabna, bakka deemnu immoo piroojeekti gochuu danda'uudha qabna. Warri Oromoo diigee, Oromiyaa diigee, dantaa uummata Oromoo gadi cabsee olaantummaa garee tokko ijaaruu barbaadu. Warra Haayila Sillaasee irraa kaasii hanga warra Wayyaanetiif hanga warra ammaatitti kanan barbaadan. Maaliif? Oromoon amma har'aa kun mirga isaatiif falmachuudhaaf biyya tana keessatti waan isaa malu gahee isaa san gaafachuudhaaf gahee isaa ta kaleessaa ta zamana gadaa sanii yaadachuu qabaa jechuudha. Roorroo miidhaa irra gahe san yaadachuu danda'uudha qabaa jechuudha. Miidhaa san keessaa immoo akka itti bahe eenyu akka isa baase yaadachuu danda'uudha qabaa jechuudha. Kun hundi sababa qaba. Maaliif? Guddoo kaleessaa yaadachuun arras guddina akkasiitu naan mala akka jedhuuf isa gargaara. Roorroo kaleessaa isaan irra gahee hubachuudhaaf arra
riisarchii tokko jira. Finfinnee keessatti qoodama diinagdee sabaan hojjetanitti kilaasifaayid baasaan jiran. Saba sadii godhan. Amantuu amanuu waatu sadaffaa keessa hin jirru. We are not even served. Anomaaliidhaan lakkaawamne. Maaliif biyyoota teenya keessatti magaalaa handhuura teenyaa keessatti dhiisi waan biraa dhiisi. Diinagdeedhaan Oromoon maaliif gadaantii ta'ee jettee yoo gaafatte waan kaleessa irra darbesa yoo recognizing godhin dhiibbaa eenyummaa keenya yoo diigan institutionota keenya yoo diigan humna keenya laaffisanii qabeenya keenya saamuudhaaf waan biraatiif miti. Saamamaa waan turreef dhiibamaa waan turreef dorgommiidhaan ala baanee turre jechuudha. Duuba seenaa kaleessaa saniin dubbatin seenaa guddina keessa turre caba keessa turre caba san keessa akkamitti qabsoofne akka baane yoo kan himine gad dhiibamuu gadaantii at least diinagdee keessatti gadaantii amma qabnu kana bifa kamiin kan hubachuu himachuu falmachuu ka dandeenyu. By the way warri akkas jedhu they know very well by the way. Fakkeenyaaf qabsoo barattoota 1960 keessa yoo fudhatte 70 keessa ture yoo fudhatte warri akka abboomaa tokko kun barre warra magaalaa tana akkana sochoosaa ture. Maqaa isaanii agartee beektaa magaalaa tana keessatti? You don't. Hailee Fidaa jechuun afaan politikaa afaan Amaaraa Abiyootaawi everything namni barreessee fide isa. Politikaa Itoophiyaa modern politics namni fide Hailee Fidaati. Maqaa isaa dhageessaa? Warra biraa garuu baay'ee dhageessa. Why? Amma mootummaa ammaa sana fudhadhu. Dura gaafa Oromootti as firoomaa turte sani baaroo sol kakaasuu gaafa wayyaane Haileenis, Baaroonis, Jaarranis, Leencoonis hundi haraam turan miidiyaa biyya irratti. Amma immoo suuteedhaan Taaddasaa ofitti as fidan. Suuteedhaan Baaroo faa Hailee faas as fidan. Amma immoo sanuu dhiisanii jiran. Why? Gaafa maqaan goota Oromoo tokko ka'e waan inni qabsaa'ee fititu as baha. Waa'ee Taaddasaa gaafa kaafte waan inni sirnicha irratti fincilee fititu waan inni Oromoodhaaf godhetitu as baha. Gaafa sun as bahe jechuun waan Oromoo hariiroo Oromoo fi mootummaan tun qabdutu as baha. Miidhaa Oromoo irra gahaa tureef gahaa jirutu as baha. Miidhaan sun as baate jechuun furmaata gaafatamaa jechuudha. Furmaanni sun immoo it leads to redistribution of wealth and power. Oromoon akka Mararaan jedhutti qumatii isaatiin waan isaan malu gaafataa jechuudha. Qumatii isaa saniin garuu kennuuf hin barbaadan. San qofa miti. Oromoon waan kaleessa ture keessa dabre warra isaan asiin gahe yooka himatu dubbatatu wal yaadachiisu taate dhaloota san daranii baasaa deema. Maayiloo seenaa miti bar. They know what we did. Nus beekna isaanis beekan waan goon. OMN maaliif jibbama? Why? Waan biraatiif miti. Waan har'a korrapshinii har'a himamuuf miti beeki. No. Waggaa 5 keessatti waan Oromoon keessa dabre kan har'a keessa jiru wal bira qabee waan agarsiiseef ummanni bahaa dhihaa tokkummaadhaan fincilee ka'e. San nutti deebi'aa fi amma kanatti illee wanni godhan. Kanaaf warri Oromoon waa'ee kaleessaa hin dubbannu jedhan. Okay. Kaleessa ka Oromoo qofatu irraanfatama. Seenaa kaleessaa yoo haa cufnu jedhame hundi haa cufamu. An propose godheen ture bara ji'a 3 dura ji'a 5 dura gaafa na kuchiisu kaan san dubbiin tana turte beek waan biraatiif miti. Okay. Waa'ee Hayila Sillaasee waa'ee Minilik dubbachuu yoo dhiiftan nullee hin dhiifnaa. Isaan maal barbaadan? Nu afaan nu qabanii ta'uufii haasa'uu barbaada. Particularly warri amma aangoo irra jiru kuni
Projektii Itoophiyaa dullattii kaleessaa san deebisuu barbaadan. They despise osoo dandahanii jecha Oromoo jedhu jecha Oromiyaa jedhu maqaa gootota haqu barbaadan beeki. Because hanga yaadannoon Oromoo historical memory of the Oromo hanga jiraatetti Itoophiyaan eenyummaa sabootaa daayitee lumuxxii taatee as baatu hin jaaramtu. Remember namni yaadachuu danda'uudha qaba. Itoophiyaa lumuxxii taate Akiliiluu Habtewald jaaruudhaaf lafa kaayatan san akka kubbaa saaphanaatti harkarraa dhaa'ee ka lafa buuse dadammaqiinsa Oromooti, dhalachuu sabboonummaa Oromooti. Biyya kana keessa sirni federaalawaa saboonni afaan ofiitiin dubbatanii qe'ee ofii maqaa ofiitiin moggaafatanii bulchan akka dhufu kan godhe qabsoo Oromooti. Wayyaaneen silaan gootu beeki. Oromoon qabadhaa at least waan isaan gaafatan xiqqoo kenneef jetteeti malee aangoo hanga jara kaan irraa fudhatteetti ittuma fuutti turte. Warri biyya kanatti sirna federaalizimii diigee sirna lumuxxii jaaruu barbaadu gootonni Oromoo maqaa akka dhaaman barbaadan. Rakkoo Oromoon keessa darbe akka dhaamuun barbaadan. Waa'ee kaleessaa teenya akka himamtuun barbaadan. Tagaree tokko keessattuu tagaree mootummaarra turte malee. Egaa mee kun akka Oromootti waliigalaati. Egaa har'a waa'ee yaadannoo goototaa dubbanna. Guyyaanumti kun waggaa waggaadhaan kabajama. Guyyaanumti kunuyyuu kabajamuun irra hin jiraatu yaanni jedhu tokkos hin deema. Gamma tokkooni kan dhaaba tokkooti malee akka ammaatti jettu kanatti kan Oromoo miti kan jedhus jira. Mee kanarratti maal yaada qabda? Dhaabni kun adda bilisummaa Oromootiin nu hundi achuma keessaa biqillee bara. Yes or no? Qabsoon bilisummaa Oromoo Maccaatuu lamaan sochoote, Baaleen sochoote, Afran Qalloon sochoote, Lixaan sochoote, qabsoo hidhannoo toggaa ceetu adda bilisummaa Oromootiin kan sochoote. Adda bilisummaa Oromoo keessatti Oromoota qe'ee hunda keessatti qabsaa'aa ture. Keessatti wareegamaa ture. Magarsaa Bariifaan ummata Oromoo bilisa baafna jedhanii ba'an malee dhaaba adda bilisummaa Oromoo jedhamu aangootti baafna jedhanii miti. Kan qabsaa'aa turan. Kan wareegamaniifis. Nuti Oromoodhaa Oromoof manaa baanee jedhan malee nuti abaawoodhaa abaawoof manaa baanee jedhanii hin wareegamne bara. Tokko kana. Laal abaawol seenaa isaa keessatti wantoonni doongoraa miidhaa hedduu jira bara nu hundi barreessine irraa dubbanne beekna. Ultimately garuu abaawon osoo uumamuu baatee Oromoon as hin gahu. Abboo jedhe waan fedheedha malee. Qubee afaan Oromoo Hayilee Fidaatuu fi Shee Mammarashaatiitu hojjete. Abaawoo miti lachuu. Qubee afaan Oromoo garuu institutionalize ka godhe. Bara dargii san keessatti ummata keessatti kan barsiise dabballoota adda bilisummaa Oromooti. It is a fact. Haqa. Dhugaa lafa jiru. Adda bilisummaa Oromoo yookiin immoo qondaalonni adda bilisummaa Oromoo, dabballoonni adda bilisummaa Oromoo yeroo san keessatti yeroo waan san godhan dhaaba ofiifi miti. Adda bilisummaa Oromoo dhaaba siyaasaan akkamitti ilaala? Akka makiinaa uummata tokko bakka tokko fuudhee bakka biraatiin gahuutetti. Wareegamtoonni kuni uummata Oromootiif wareegaman. Diinni hoggaa isaan fixu. By the way, dhaabbilee ture beektaa amma gaaf tokko osumatti so'aasoo hinu. Namoota dhaabbilee adda addaa keessa tureetu waliin teenyee haasaa turre. Oromoota gara dhibbaan waamataan beeta mangistii keessatti hidhanii beeta mangistii amma bareechanii keessa ta'an kana keessa achi keessatti hidhamanii turan. Warri Ma'isoon jedhamee IPRP keessas Icaat keessas maal keessa ture walitti duulaa ture hunda darguun bakkuma tokkotti fidee yoo achi seensisu garuu xabbaaf jedheetuma taappeen lama takkaani kan galchee garafaa ture rashaanaa ture jechuudha. Ilmaan Oromoo dhaaba adda addaa keessa haa jiraatan malee warri qabsoo bilisummaa Oromooti irratti hiriiree ture Oromoodhaaf qabsaa kan turan. Bal'isuu qabna.
Yes. Falli jiru maali? Falli silaa ta'uu qabu. Addi bilisummaa Oromoo guyyaa san akka kabajamu eegalee jira. Oromoon hundi irraa fudhatee asiin dhufee jira. Ani miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'ee hin beeku. Ifan of baradhee garuu guyyaa kana kabajaatiin jira. Guyyaa gootota Oromooti jedha malee guyyaa loltoota adda bilisummaa Oromoo jedha. Gaarii dhagaa. Amma gaa guyyaan goototaa bifa kanaan keessattuu sababa kan ta'e warra shinigaatti wareegame sababa sana godhachuu warra sana duras warra kana boodas wareegamanii kan itti yaadatamu jedhamaati jira. Yeroo warra durii sanatti yaadannu keessattuu dargaggoota yeroo ammaa kanatti akkasumatti wareegamanii irraanfachuun hin mul'ata kan jedhutu jira. Mee dhaloonni qeerroo qubee kan keessatti wareegame isaanoo gootonni booda kana akkamitti yaadatamu irra jiraata? Gaafii duraa irratti dabalee hin darba. Wanni silaa ta'uu malu sadarkaa Oromiyaatitti yoo xiqqaate guyyoonni lamaan naashinaal holiday ta'uu qaban guyyoonni lama akka ilaalutti. Kamiif kam? Guyyaan gootota Oromootii fi guyyaan Irreechaa naashinaal holiday ta'anii deemuu danda'u qaban. Qondaalota Oromiyaa irra turan yeroo meeqa itti himnee tole jedhanii dhiisan. Gaaddisa hooggansa Oromoo irratti waan tokko walii gallee lafa buusan fakkeenyaaf. Alaabaan Oromoo lamaan alaabaan Abbaa Gadaatii fi alaabaan qabsoo alaabaa abaa'oo turte dur abaa'oo qabsoo alaabaa qabsoo bilisummaa Oromoo taateerti. Lamaan tun kan Oromiyaa ta'anii akka ta'an walii gallee caffeen waggaa ol ga'u hin raggaasifne jedhanii achumaan dhiisan. It also tells you garamitti tendensiin mootummaas garamitti deemaa akka jiru. Kan gama qeerroowwan asaanaa wareegamanii hojii guddaa silaa hojjetamuu qabudha. Warri dhiiga isaaniitiin aangoo irratti bahe garuu warri wareegama isaaniitiin aangoo irratti bahe yaadannoo isaanii jaarsisuu miti bakka hedduutti alaabaa abaa'ootu irra jira jedhanii diigaa turan jechuudha. Ultimately qabsaa'ota hundaaf mootummaan uummanni Oromoo filatu gaafa jaaramu mootummaan fedhii uummata Oromootiin jaaramu gaafa filamuu fi jaaramu tokko seenaan kun tokkorraa kaasee hamma dhumaatitti lafa kaa'amuu qaba. Eertiraa turteemi? Warri Eertiraa qabsaa'ota gurguddaa dhiisi shofeera osoo sinqii geggeessu makiinaan garagalee du'ellee yaadannoo keessaa qaban. Nan kijibe? Irreedha. Warra TPLF kaas ture kana fudhadhu. Xiqqaa miti jechuudha. Ba'aadeen maqaa agasiitti muuziyeemii qabdi. Bahar Daaritti argeera muuziyeemii guddaadha qaba. Mee waasi gaafadhu. Waa'ee namni waa gaafachuu hin qabne maali kanummaan Oromoo kuni? Wannummaan seenammaan Oromoo kuni wanni dhoyfamuuf maali? Wanni busheessamuuf maali? Wanni moggatti dhiibamuuf maali? Hariiroon Oromoo fi mootummaa jidduu jirtu the relationship between the Oromo people and the state remains the same, hin jijjiiramne. Waggaa lamaan takkatti bara lammaa jennuuni san keessa xiqqo jijjiiramee ture. Amma immoo deebi'ee ta diinummaatti deebi'ee jira jechuudha. Kanaaf ammatti wanni godhamuu qabu wanni an qeerrootti hundatti dhaamu ijoollee isin biraa kufan hunda isaanii hanga dandeessanitti seenaa barreessaa kaa'a. Barreessaa guyyaan hin dhufa. Kan kaleessaa qofsoonni ka har'a miidhamaa jiranis ka har'a ajjeefamaa jiranis seenaan inuma baha. Wanni Oromoon kun arba beeyta daddafeen deemu garuu hin dhaabatu ittuma fufa. Gara dhagamee gara dhumaatti dhufaati jirra. Keessattuu mee guyyaa gootota Oromoo kana sababeeffadhuuti. Garamitti deemaa jirra kan jedhu mee nutti himati. Waan malee hin jireef jedhe san dubbiin.
karoorfanne hojjenne wareegama kafallee injifannoo arganne jira. Dongoroonni hojjetamanillee jira. Gariin dongora keenyarraa gariin bakka hin eegamanirraa. Setbaakii jira nama amanuu danda'u qaba. Isa setbaak. Uf duuba deebinee jirra. Siyaasa bulchiinsatti ce'uu qabna ka ture. Siyaasa diddaatti sadarkaatti deebi'aa jirru jira. Hariiroon hadiidati jettu sanarra hin jirru. Sanarraa eegabaane turre yeroo. Sun turre. Sadiidarraa eegabaane turre. Garuu xaliilaa deemaa jira. Waggaa lamaan sadan dabre kana yoo laalte hariiroon mootummaatiif Oromoo state in Oromoo lola keessa turre. Lolarraa qaamni mootummaa hammi tokko nutti dabalame. San booda briefly ji'a 6-7 yeroo ta'utti mootummaa fi qabsoon Oromoo walitti firooman. San booda karaan adda ba'uu eegale. Amma diinummatti deemanii jiran. Ziirootti deebi'aan jirru. Namni kana shakkuun no, we are not going back to zero. Har'as waan waggaa 4 dura turreerra har'a wayyaa qabna. There is no question about it. There is no question about it. Tarkaanfii lama gara duraa deemnee takka duuba deebinee jirra amma. Boqonnaa itti aanu kun ulfaataa ta'a. Ulfaataa ta'a. Qabsoo keessoo guddoo gaafata. Bara tokko barruun an barreessee ture. 91-92 dongoroota hojjetaman rakkoolee uumame haala sanii as ta'e transforming Oromoo movement kan jiru tokko gidduu kana sanii laalaa jira deebisee what's happening amma 91 injifannoo guddaa arganne Oromiyaan ijaarrannee qubee afaan godhannee garuu bakkaan osoo hin gahin of duuba deebine garuu waa lafa kaa'annee deebine qubeen osoo lafa kaa'amuu baatte Oromiyaan osoo lafa kaa'amuu baatte boqonnaa itti aanu dhaloonni qubeen dhalatu ture yoo qubeen hojii afaan Oromoo afaan hojii ta'uu baate Oromiyaa wanni jedhamu osoo jiraatu baate reefu sitti beebar revival reconstruction actualization idha Oromiyaan ijaaramu bureaucratization bureaucratiin Oromiyaa jedhamu kun ijaaramuun isaa waggoota dheeraadhaaf diina haa tajaajilu malee keessatti incubation waan nu gargaare qaba. Bakka barbaanne hin geenye garuu waan irraa buufannetti dhaabbanne 91tti. Ammas waan irraa buufannee jira. Kan hin keessa deemuu barbaanne ammatti. We're closer. Tarkaanfii lama deenetti tarkaanfii tokko duuba deemnee jirra. Hariiroon mootummaa Itoophiyaa Ethiopian state Oromoo jidduu jiru amma immoo deebi'ee hariiroo diinummaa ta'ee jira. Mootummaan akkuma kaleessatti Oromoo hadamsu dasteetta akkamitti Oromoo laalaa ture gaafa Taaddasaa Birruu fa'aa irraa kaasee hanga ammatti amma deebi'ee ammas kan deebi'ee jiru namni sabboonummaa Oromoo qabu namni Oromoo jedhu Oromoo maal tattaabsaan dhufee bara amma deebi'ee namni waa'ee Oromoo dubbatu namni seenaa Oromoo dubbatu namni waan Oromoo leelisu ammas ija shakkiitiin ilaalamuu eegalamee jira. Kunis shakkiin eegalamuu qofa osoo hin ta'in adamsuun har'a Arsii keessatti Harargee keessatti Wallaggaa Gujii shanee jira jedhanii adamsaa turan. Bakka sochiin lolaa tokko hin jirretti amma nama adamsuu kan biraa dhiisi alaabaadhaan nama mul'ate adamsuun amma deebi'ee eegalee jira jechuudha. That means we are one step back. Garuu abdiin kutannu. Look. Warri biyya kana bulchu beektaa walirraan baratu. Qabsoon Oromoo dhagaa gaararraa ka'e. You can't stop it. Neechariin eenyummaan sirna Itoophiyaa hanga eenyummaa Oromoof haalleessetti sustainable hin ta'u. Guddinni diinagdee sustainable hin ta'u. Maaliif biyyi qaama isii guddaa tokko diinomsitu alagoomsitu
keessoon isii nagaan argatu karoorfattee bakkaan hin gaattu nama kaansarii garaa keessaa qabu taati. Wareegama guddaa kafalla namni kanaaf qophaa'uu danda'uu qaba. It's not going to be a joke. Wanti manguddoon reefu haasaan wanti hinti godhan qaban. Tarkaanfii takka fuduu deebine kana deebinee deemuudhaaf wareegama aarsaa gurguddaa gaafachuu danda'a. Hoggansa irraa kaasee amma uummata gadee gara gadeetitti. Garuu this will be the last one akka laalutti. Jawaar waan yeroo baay'ee jedhamu tokkoon sii kaasa. Yeroo ce'umsaa sana kan warri kaan gatanii deemanii keessatti warri biyya bulchuu kan warri kaan gatanii deemanii Oromiyaan akka jiraattu goone qubeen akka baratamu goone kan jedhantu jira waan biraatis. Ammas taanan immoo bifuma sanaan ijoollee abbaa gadaatiin biyya kana bulchaa jira. Oromoonni aangorra otoo jiruyyuu warri akkanatti diinummaadha jedha warri duubatti deebisuudha jedhanii akka guddinni kun hin dhufnee warra barbaadanii malee sirriidhumarra jirra jedhama. Warri isaan duraas akkasuma jedhe bara. Gaafa Taaddasaan faan ka'an gaafa Waaqoo Guutuu faan ka'an warra tokkummaa Itoophiyaa jibbu warra misooma Itoophiyaa jibbu humnoota ilaalchi isaanii duubatti hafa akkasitti ilaalaman. Oromummaan waan DNA'ti miti dantaa uummata Oromootiif falmuu jechuudha. Mallasaan faanis maal jedhan dhiiphoo jedhan warra yeroo wajjin tarkaanfachuu hin dandeenye. Warri har'aatti illee uumaa bookaabilarii haaraa fidaan jiran xiqqoo gamaa itti maxxansanii deemanii malee taappeellaan qabsaa'ota Oromooti irratti isaan maxxansuu barbaadan. Warra booddeessituu warra misooma biyyaan barbaanne warra nagaa biyyaan barbaanne. Uummanni Oromoo waa sadiif qabsaa'ee hanga sadan sun guutamutti qabsoon itti dhufa. Waa sadii. Eenyummaa isaatiin reefu sii kaasetiin jira. Oromummaa isaa cimsatee Oromummaan waa sadii qabdi seenaa qabdi afaan qabdi aadaa qabdi. Sadansaa ta'awwaalamte baasee guddifate calaqqisiifate maaliif eenyummaan isaa sun jiraachuu baannaan Oromummaan hin jiru. Kalammataa maali? Oromiyaa irratti qabeenya isiit irratti fayyadamuu barbaada misoomfatuu barbaada. Iddoo kana dhageessee Suudiin namoota kumaatamaan asii ergaa jirti. Ay gaarantii ijoollee halkan guuranii koronaa kana keessa asii ergaa jiran keessa harki 90 ilmaan Oromooti. Ka Suudiin fuutee bishaan Yamanitti galnaa itti tokko agarte viidiyoo tokko arguun ooltu. Ay gaarantii harki 95 Oromoodha. Zaman abbaa ilmaan abbaa gadaa osoo ilmaan abbaa gadaa ka Oromoof dhimmitu Oromummaaf dhimmitu jiraatte aangoorra jiraatte kun hin ta'u. Look taappeellaa qabsaa'ota Oromoo irratti waan sadan siifata tokko eenyummaa lammaffaan fayyadamummaa sadaffaan qe'ee ofiit irratti ka ormi namatti erguun osoo hin tahin ormaanis sirna naftanyaa hoggaa jennu direct rule ture alagaan hin bullu jenne. Gaafa wayyaane ergamtoota alagaatiin hin bullu jenne. Maal jechuu mootummaa ummanni Oromoo ofii filate warri filame sun immoo heeraaf seera isaan dantaa saba keenya jiddu galeessa godhanii tumatan. Saniin jiraanna dhagaafiin sadeen Oromoon kaleessa irraa kaasee shinnigaan dabree irreecha irratti ittiin dhumee asiin itti ga'e gaafii sadeen kana. Hanga gaafii sadeen kun dhaabbatu bakka gahutti Jawaar ka'ee ilma abbaa gadaa jedhee suufoffate mana milikseenuu danda'a. Hangan gaafilee sadeen kana bakkaan ga'uuf hin hojjennetti homaa ilma abbaa gadaan ta'u amma abbaa garaatiin ta'a malee. Meegaa ati akkas jettaa gara biraatiin garuu lakkii baaburri suni karaadhumarra jirti kan jedhantu jira. Sirumaayyuu warra inaaffaa qabantu
waa mormaa jira kan akka Jawaar malee kan jedhudha. Lammata immoo asii akka gadi baanini yeroo mootummaa isaa ta'u manni korona irratti duulutti waan akkana haasawwan Jawaar beekaa karaa dabsuu fi siin jechuu danda'ama. Maal jetta kanarratti? Yoo baaburri kun karaarra jiraate ilmaan Oromoo manneen hidhamaa guutanii jiran. Maaliif adamsamaa jiran? Hidhaan bakka biraan jiru. Naannoo biraan jiru. Naannoo Somaaleen jiru. Naannoo Kibbaan jiru. Naannoo Amaaraan jiru. Waa'ee Oromiyaa keessatti. Maaliif kun ta'aa jira? Okay, Wallaggaaf Gujiitti marroo nu dararaa jira jedhanii. Marroo numaa bosona jira. Kana namni of gaafatu qaba bar. Waa'ee. Maaliif bosona jira? Maaliif deeggarsa argata? Maaliif humna horatee sadarkaa amma isaan ittiin sodaatanii dubbatan kana maaliif ga'uu danda'e? Qabsoon Oromoo osoo hadiidarra jiraate galma isaa gahee gaafiin Oromoo osoo deebi'ee jiraate rakkoon sun hin jiraatu. San qofa miti. Warri aangoorra jiru Oromoo adamsee maaliif hidhaa jira? Maaliif ajjeesaa jira? Manneen hidhaa biyya kana dur maal jedhama manni hidhaa afaan Oromoo haasayaa ture haasayaa jedhan. Waggaa tokko qofa boqonnaa fudhatee ammallee afaan Oromoo haasaya. Why? Because the nature didn't change. Lammaffaa waa'ee hinaaffaa kan jedhaniif sitti immoo jidduu kan waa barreessan ture. One of the best decision of my life. Mootummaa kana join godhuu dhabuun murtii yeroo itti dhiyaadhe ture. Yeroo itti dhiyaadhe ture. Tarii walitti wal gargaarree odoo gooneen. Rabbi gantummaa irraa hoggaan hambisu hedu dongora san oolche. Sanii miti. Osoo abbaan fedhe ittiin haafuu danda'a namni tokko angorroo jiraate. Ummanni kasi dhaga'u angoo namni wal dorgoma angoo irratti rakkoon hin jiru. Namni kasi dhaga'u namichi angoo irra jiru sun dantaa isaa fedhii isaa yoo garaan bakkaan gahuu dadhabe qofa ummanni gara biraa akka dhaggeeffatu. Ka gara koronaatiin rakkannee bara. Koronaan dhufaa jira jennee halkanii guyyaa gaafa iyyinu maa'ii dubbatta jira. Koronaa miti balaan fedhe osoo bu'e guyyaa gootota Oromoo inuma yaadan. Sanii miti isaan guyyaa takkitti maal ji'a guutuu ji'a lama guutuu waama kana haasayaa jirraan isaan caala yeroo isaan wal ga'anii waa'ee siyaasaa tolfatanitti nuyi humna guutuun koronaa irratti duluu eegalle. Sanii miti maaliif guyyaan tun maaliif guyyaa kana maa jibban isaan yaadachiifti. Maal yaadachiifti beektaa? Tokkoffaa uummanni Oromoo bakka irraa dhufe keessa waan keessa dabre qeeqeeti maaliif qabsoo kana irra beektaa qabalee hundatti itti wareegame. Bodina hundaa miti amma isaan waa'ee naannoo haasa'uu barbaadan. Keessattuu marsaa dhumaa kanarratti aradda hundarra namni itti wareegame. Kanaaf gaafa guyyaa goototaa hoggaa yaadannu namni nama wareegame san qofaa miti kaa yaadatu. Maaliif akka wareegamee fi kaayyoon namni sun wareegame galma gahe moo hin hanqate of yaadachiisa. Kun warra sirna abbaa irree haaraa jaaruu barbaadu. Warra Itoophiyaa dullattii deebisee nurratti dhandhaaruu barbaaduuf kun hin ta'uuf. Argumentiin isaan kaasan kanaan wal qabatee kan deemaa jiru malee dhimma koronaa yoo taate uummata hubachiisuu irratti illee haga isaanuu hirriba dhabanitti halkanii guyyaa kan itti iyyee dammeessaa jiru. Gaariidha yeroo jalqabaatiif nuti illee gara EBA'ti waan gaarii hojjettan jedhame xalayaan nu qaqqabee jira waa guddaadha. Egaa Jawaaraan gara kiyyaan fixeera hafee wanti jettoo jiraate akkuma baratame egaa daqiiqaa tokko lama sii kenna yookaan sagantaa keenya kana waan goolamu. Oromootti waa himuun barbaadan seenaa fi beekuun wal beeksisuun wal yaadachiisuun akkaan barbaachisaadha. Seenaa kijibaatii miti kan qabnu. Seenaa yakka Oromoo irratti hojjennee miti kan qabnu. These are real. Hiree qaba dhaloonni irraa. Waa'ee ishinigaa galaasaan hoggaa hime. Waa'ee ishinigaa leencoon hoggaa hime lubbuun jiraate. We're not talking stories. Real. Namoota wajjin nyaatanii, wajjin bahanii, wajjin guddatanii.
hiree qabna, dhaggeeffachuu qabna jechuudha. Barreessuu qabna, dubbisuu qabna, wal yaadachiisuu qabna. Maaliif jijjiirama biyya kanaaf dhufe 75 lafti Oromoof akka qoodamu godhame. Biyya kanaaf qonnaan bulaaf akka qoodamu godhame. Oromoo qofaaf miti, hundaaf qoodame. Qonnaan bulaaf. Adda durummaan waa'ee kanaa kan qabsaa'e Oromoodha. Paarlaamaa keessatti baarootumsaatiif Tasammaa Nagarii fa'a. Achi booda seera san barreessuun Zagayyaa fa'as fa'u fa'a. Lafa qoodu irratti ilmaan Oromoo hedduutu wareegame. Qonnaan bulaan haga takka lafa ka argate biyya kanatti sababa adda durummaa aarsaa ilmaan Oromoo kafalaniini. Every progress biyya kanatti Oromoo waan hin ta'eef miti kanan jedhu. As a researcher ajaa'iba natti ta'a. Progressiin biyya kanatti dhufe progress jijjiiramni positive ta'e ummata biyya kanaatiif dhufe ka ashaaraan Oromoo keessa hin jirre hin jiru. Ashaaraan Oromoo guddaan ashaaraan Oromoo ka qubaa arbaasuun federaalizimii fudhadhu. Abbaa fedhe wajjin hin kakadha. Waan hin qabuun qabsiisa. Biyya kana keessatti osoo Oromoon qabsaa'u baate osoo dhaabni adda bilisummaa Oromoo jedhamu tokko qancareetis quucaceetis gaara mul'ataa keessa asiin gara beegii kana turuu baate federaalizimii wanne jedhamu silaa biyya kanan dhufu. Sabni silaa afaan ofiitiin hin baratu. Kadhee immoo waliin beeyna. Wanni qeerroo jedhamu tokko doo jiraachuu baate osoo finciluu baate hagarallee waruma kaleessaa santu angorra jira. Of duuban sii deebi'a. Osoon Oromoon dammaqfamuu baate without the revival of the Franqalloo movement, the Maccatulama movement, the evangelical movement, the Baalee movement, sochiilee kanaan alatti Oromummaan deebi'ee hin ijaaramu ture. Oromummaan deebi'ee yeroo ijaaramuu baate sirna Haayila Sillaasee raafamee lafti hin qoodamu. By the way, gaafiin lafaa gaafii kibba Itoophiyaa qofa ture Oromiyaa dabalate. Kibba kana keessa ammoo humni guddaan ka sochoose Oromoodha. Oromoon socho'ee ka sochoose Oromummaa isaa waan jaarrateef. Oromummaa isaa kan jaarrate seenaa isaa dhoksee bakka dhokatte keessa waan ol baaseef. Odaa isaa waan ol baaseef. Oromummaa akka okkoteetti cabxe san bakka cabxe walitti waan deebiseef. Warri akka Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa, warri akka Taaddasaa Birruu fa'aa, warri akka Elemoo fa'aa waan ol deebisaniif. Tokkoon si deebisa. Significance of Elemoo. By the way, lolli Elemoo godhe jedhamu lola xiqqoo takka turte beeki. Garuu taabuu cabse Oromoo irraa. Oromoon gurmaa'ee rasaasni dhukaasuus bishaan hin ba'u diina ajjeesuu danda'a kanuma mirkaneesse. Oromoon osoo Oromummaan osoo ijaaramuu baatte, Oromummaa ijaaruuf immoo seenaan osoo himamuu baatte, aadaan osoo deebitee calaqqisuu baatte, Oromummaan hin ijaaramu. Oromummaan osoo ijaaramte, dhiiga Oromootiin osoo ijaaramuu baatte, wareegama Magarsaa Barii fa'aatiin, okkoteen Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aan mismaaraan walii hidhan sun akka hin dhimmifnetti dhiiga warra Shinigatti wareegameetiin osoo walitti hidhamuu baatte. Oromiyaa wanni jedhamtu hin jiraattu. Qubee wanni jedhamu hin jiraatu. San qofa miti. Sidaamni, Walaayitaan, sabni xixiqqaan humna hin qabne gabra jedhamee gurguramu, dhiitamu hanga har'aatti illee naannoo mataa ofii argachuudhaaf. By the way, tumsa uummata Oromoo guddaa kana argachuun uummanni Sidaamaa saffisaan akka naannoo argatu gosa dheengadduma kanaan. Oromoon immoo Sidaamaaf jigii ba'uu ka danda'e ofii gaafa jabaate. Ofii kan jabaate immoo seenaa isaa ifa gaafa barate. Qeerroon Bahaadhii Akaabaa Kibbaa ka waliin socho'ee bare muuziqaa dhaggeeffateeti miti. Qubee barate. Qubee barateet qubee saniin guddateet sabboonummaa fiizikaal ta'e qaaman walitti firoomuu bira dabre meetafiizikaal bifa ta'een sadarkaa sammuutiin wal hubate. Kanaaf waggaa gabaabaa keessatti
sirna baankiif taankiin hanga funyaanitti hidhatee jiru san lafaan ga'uu danda'e. Har'as taanan Oromummaa teenya cimsuudhaaf seenaa teenya hubachuu, eenyummaa teenya cimsuu, namni keenya shawwadamuu hin qabu. Itoophiyaa keessatti haqi keenya kan eeggamtu, dhugaan keenya kan galtu, walqixa kaanee kan jiraannu ilma Oromoo tokko aangoorra baasuun miti. Sabboo ummata Oromoo aangeessuudhaan humneessuudhaan ummata Oromoo humneessuudhaaf ammoo sabboonummaa isaa finiinsuu barbaachisa. Sabboonummaa isaa finiinsuudhaaf aadaa isaa, seenaa isaa takka takkaan kan beeku akka yaadatuuf, kan hin beekne akka baratuuf, ormis osoo hin jaalatinis akka dhaga'uuf irratti hojjetu. Qeerroo irratti tuula baay'ee godhaa turan waggaa tokko walakkaa kana. Waa'ee duulli alagaan godhaa ture moorattu nu galaa jirti jechuudha. Waa'ee Oromoo kan humneessee as baasee sochiisan waan ta'eef. Ammas wanni an Oromootti dhaamuuf qabsoon tun boqonnaa biraa seenaa jirti. Boqonnaa xiinxala guddaa gaafatu, qorannoo guddaa gaafatu, aarsaa guddaas nu kafalchiisuu danda'a. Warra Oromoo duuba deebisuu barbaaduuf wanni an jechuu danda'u, fixuu dandeetta Oromoo, hidhuu dandeetta, hoggan ajjeesuu dandeessa. Qabsoo Oromoo tarkaanfii lama deemtu san takka duuba deebisuu dandeetta. Hayila Sillaaseen gaafa Hayila Maariyaam Gammadaa fa'aa ajjeesu, gaafa Taaddasaa fa'aa biyyaa baasu, qabsoo Oromoo hiniintee kaasisan tarkaanfii lama deemte san takka duuba deebise. Takkitti garuu asii hiixee beeki. Darguun gaafa Taaddasaa fa'aa ajjeesu, gaafa Hayilee Fidaa fa'aa fixu, tarkaanfii takka ammallee nu deebise. Takka garuu jala kaa'annee beeki, laman jettu. Mallasaan fa'aan hoggana isaanii kennu nama tokko keessa hin dhagaye. Listii baafatanii itti dhufan. Hogganoota Oromoo keessaa eenyu fa'aa ilimineet godhuu qabna kan jiru. Warri akka Mul'ees, warri akka Buruisoo, warri akka Nadhii, warri akka Jawaar Roobalee, warri akka Ayyaana identify godhamanii biiroo keessatti fa'aa ajjeefamaa turan. Qabsoo Oromoo hin laamsheessinaa jedhaniiti. No doubt qabsoon sun lama tarkaanfattee takka of duuba deebitee takkitti garuu jaluma buufatte. Ammas lama tarkaanfannee jirra. Warri qabsoon Oromoo gara fuulduraa baafte qabsoo Oromoo ganee, and I repeat it, ganee diina wajjin ta'e itti duulaa jira. Of duuba deebisuudha. Of duuba deebisuudhaan maal gochuu barbaadan? Sabboonummaa Oromoo busheessuu barbaadan. Sabboonummaa Oromoo busheessuu barbaadan. Keessaa fi alaan waraanan. This is very important. Alaa jigii baafatu, keessas jigii baafatu, keessaaf alaan waraanan. It's not going to be easy. Garuu tarkaanfii takkitti sana duuba nun deebisan. Wanni ajaa'iba maal seeti? It's incredible seenaan qabsoo Oromoo kun. Dhaloonni kama dhufutu walirra walirra cimaa dhufe. Oromoodhaaf yeroo ammatti yeroo reflect itti goonudha. Yeroo akkamitti as geenye kan jedhu. Balaaleffannaa maal hin barbaadu. Critically eenyu maal mistake akkamii hojjenne ilaalla. Gara fuulduratti akkamitti deemna hin kaa'anna. Ana akka ifaa kanatti achi ilaalee arga. Amma booda this will be the last tarkaanfii dhumaati amma tun. Oromoof hin dabartiif. Reefu leenca jedhee jira. Sirna federaalawaa dimokiraatawaa ummanni Oromoo eenyummaa isaatiin boonee guddifatee seenaas fi dagaagfatee qe'ee ofiit irratti qabeenya ofiit irratti torban darbe kanatti last week nu amma duula koronaa kanarra turreemi tullumooyyee gurguratanii jiran beeki. Abbaan alangaa seera biyya kanaa cabsa jedhee abbaan alangaa federaalaa kan itti barreesse dhiisanii biliyoona 4 itti gurguratan deengatti. Sunaafee qabeenyi Oromoo, qabeenyi Oromiyaa keessa, kan lafa keessa, kan bishaan irra yaa'u, kan qilleensa, dantaa ummata kanaatiif jiraattota biyya kanaatiif kan fayyadu akka ta'utti. Ummanni Oromoo qe'ee ofiit irratti
warreen farra Oromoo ta'an, warreen seenaa Oromootiif gatii hin kennine, warra of jibbanii orma jala fiigan irraa bilisa of baase ilmaansaa naata han jedhu, ilmaansaa beekumsa qaban, naatoo qaban, aantummaa qaban, dandeettii qaban jedhu filatee ittiin bula. Ittiin bula. I am sure of it beek. Kana jechuun Mararaa filataa, Daawud filataa, Jawaar filataa dhaloota ammaa jechuu kiyyaa miti. Sooner or later eenyu alamaara moo maammoo kaje bofti tuni lafa linnaan akkasi. Kanaaf bakka amma jirrurraa duuban deebinu namni keenya reflect godhuu danda'uu qaba. Bakka irra geenye sirriitti ilaaluu qaba. Gara fuuldura akka deemnuuf immoo sirriitti of qopheessuu danda'uu qaba. Tooftaan mootummaa nama qabu maali? Sabboonummaa Oromoo kana jibbisiisuudha. Sabboontoota Oromoo adamsee dhahee cabsee sodaa itti deebisuudha. Duula bal'aa godhaa jiran. Is okay. Irra aanna bakka tokko nama geenyaa karuma jechuu barbaada. Gaariidha gaammoo gama biraatiin yaada warri biyya bulchan yookiin mootummaa qaban immoo gara fuulduraatti mee barbaannee dhiyeessinee yaada kanarratti kan mari'annu ta'a. Jawaar Mahaammad hedduu galatoomin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya guyyaa gootota Oromoo ilaalchisuudhaan turtii Jawaar Mahaammad wajjin kan goone kanarraa kanumaan raawwatna. Egaa guyyaa kana ilaalchisuudhaan qophiin keenya biroos itti fufaa kaansaa biyya alaatii fakkeenya fi Piroofeesar Mahaammad Hassan akka qophii qabanidha kan dhagaa jirru. Kana malees qabsaa'onni gameeyyiin kan akka dhugoomsaa dhugaasaa akkasumas Haayiluu Daargee hiriyaa waan jara lamaan sanii dhaggeeffatoo keessatti himu isinin dabreen dhugoomsaa dhugaasaa jechuun daddara fakkaata malee nama guddaa beeyta. Gaafa Oromoo qilxuu wareegamu bira ture waan gaafsan ta'e nama ijaan arge nama lubbuun hafe. Maaliif seenaan Oromoo kijiba akka hin taane akka gariin jettutti Haayiluu Daargee nadhii gammadaa wajjin ture. Bu'aati ture. Kanaaf hiree qabdan jechuuf dhaggeeffatu. Gaariidha. Egaa Yaayyaa Bashir wajjin hin dhiyaatu. Yeroo qabaata warri biyya alaa Piroofeesar Mahaammad Hassanis qabatanii dhiyaatu. Egaa guyyaa yaadannoo gootota Oromoo ilaalchisuudhaan sagantaan keenya bal'aadha. Isas hordofaan jedha. Egaa amma ammaatti kan sin keessumsiisaa ture ani Dajanee Guutamaatii gara teeknikaatiin immoo UL bal'inaatii fi Mahaammad Eebbisoon wajjin turani. Ammas turtiin keessan OMN wajjin haa ta'u nagaan nu tura.